wanti kun waan laafaa miti qixa lubbuu namaati waa'ee bayuu irrumaa ofuma duratti ilaalla amma Oromoon dirqamni isin qabdan jecha kiyya kana na dhagaa wanni kaasaa jedhamu tokko yoo Rabbi fide sabaan of duraan beeku laakiin mubaarak amma isin qaba abdiin isaa isin rabbumaaf isinii rabbumaa jedhaati guyyaa mara inni illee fuula keessan dura taa'ee na qarqaaru edde Oromoon hin jehini waan dandeettan godhaa waan kennuu dandeettan birrii 5,000 ataroo kennuu hin dandeenye tagana argattan galmaa'urra riyaala 5 qabdan tabor kennuu dandeettan taboru akkaawunti dagalchuu dandeettan tawaamtanii nutti kennuu dandeettan qofa niyyadhaati obboleessa keenya kana hamilee yaada jedhu qaba hin dheeressu xumuree jira yoo akkuma salata qabate hin beeku. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يادن دبچورا جد شيخ كمال اندو مسا دبتيرا مبيرنا وين جد مبيرنا وان تقول دا Sekian. Boleh sekian jaminan apa? Boleh sekian jaminan. Umat Kenya. وان سين جد مسنا. Baik kan? Wanni naan jedhama jiru assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warri dhufaadar tan illee bakka nagaadhaan dhuftanii wanni darri koonsala irraa dawwalanii har'allee natti himanii turanii kalleessa natti himanii turanii nama biraatu hajajamee ture poolisa biraatu hajajamee ture poolisa biraatu hajajamee ture poolisa sana dhiisanii nama biraa dabarsanii jedhan yeroo daree nama biraatti dabarsanii warri koonsalaarraa mandubni akaame suni in sodaataniiti nama isa kana dhannee achumarraa adda baafanneeti waan kana adda baafannee achi deebineeti shurtaa isa jarri nu ajajan sanaa waliin dhumna malee akkanatti dhufnu inshaallah bor deebineeti gaafannee achirraa adda baafannee isinitti deebinaa jedhanii natti himanii turan jechuudha dawwalanii kaleessa. Asii bahuu yoomii maara ree? Asii bahuu guyyaan naamne borranneetii akkas goonaa adda baafannaa malee borbaataa iftaan baataan hin jenne hin baataa malee garuu waraqaan farramamee dhumeera naan jedhe waraqaa mallatteessinee fidneerra sababni nuti achitti deebi'aa turru sababa jarri isa duraan nu ajajan san malee kabraa irra deebi'anii maaliif nu ajajanii isa jedhu shakkiidha. Jaratti bira amma maallaqa waa argatte jechuun abdiin hin jiru. Ammallee hin jiru waan akkasii waan akkasii. Dhageessanii miti abdii? Waa'ee maallaqaa miti amma waa'ee maallaqaa osoo hin taane abdiin wanni jarri nattaa isaanii waa'ee maallaqaa osoo hin taane waa'ee asii bahiiti. As keessaa akka bahamuudha malee waa'ee maallaqaa miti kan dubbatan. As keessaa baatee yoo isaan akkasiin jedhu. As keessaa baatee yaani woo waan sii kaffalamu ta'e irra dhaabbannee sii ilaallee sii gaafannaa akka asii bahu amma ishee as keessaa baatee akka nama bira teessu. Mana hakimaa kana keessaa gadi bahu. Gadi baatee tokko nama qilleensa fudhattee achitti illee waan dubbatamu achitti sii dubbannaadha kan dubbatan. Dhageessanii miti? Eeyyee. Akkuma sheekamaan jedhe furmaanni kaa uummata isaa bira jira malee jechuudha gara kana abdii waa tokko hin jiru yaa abdii. Tole haa ta'u obbolee waan ta'eef loomiin dhibbi tokko nama dhibba baadha nama tokko baadha nama dhibba ammoo geeqii jedhanii yoo hundinuyyuu hanga danda'e yoo ammuma humna isaa ol galee niyyatee ba'e isaa kanaaf walitti gaafa dhufe garuu waan tokko gochuufii danda'a. Akka kootii yeroo gubuu keenyarraa itti gallee tumame waan ijoolleen jedhan dhaggeeffachuu keenya wayyuu reetara taraadhaan galchine. Abdii yaa jammaramu waan bareedaadha. Ani risiitii siifan ergaa wanti ani yadda jira bora inshaallah foloon adeemsiiti abdii risiitii siifan ergaa gara kiyyaan. Namummaan yootti dhagaama ta'ee jedhe yeroo kaan osoo namni waaminuu dhufanii argamanii as qaabbatu kana garuu mucaan kun jechuudha miidhaan mana gahu irra qaqqabee jechuudha waa biraa miti yoo maallaqaan deeggaruu baatan illee yoo dhufanii asirratti hirmaachuu baatan illee nama of jalatti qabuu dhiisanii laayivii irra taa'uu osoo dhiisanii hojii guddaa hojjechuu akka danda'an osoo beekanu callisanii laayivii kan ta'anu haa ta'anu kallattiidhaan namni baay'inaan dhufee dhiisee ofii hedheeti namni namaa hedheeti miti galata abdii irraa argachuudha yookaan mubaarik irraa argachuu yookaan fatii yookaan muhammad bin aljaziiraa irraa waawee argachuudhaaf miti namummaan itti dhagahamee obboleessa keenya kana waan irra qaqqabe galteen kun boruu akka nan geenye jedhee namni lubbuu isaatiif jechuudha
akkuma sila ustaaz Abu Sabraddiin sorry Abu Yaasir dubbachaa ture jedhee qaamni keenya kuni eenyuyyuu jechuudha garantii ta'e namni wajjin baadhatee deemaa jiru hin jiru. Yeroodhaaf nurra jira guyyaa barbaade rabbiin nurraa fudhachuu danda'a jechuudha sinii galee. Kanaafuu rakkoon akkanaa akka nurra hin geenyeef inni maallaqaan danda'u maallaqaan. Inni ammoo jechuudha beektee yoo maallaqan qabaanne illee as jala taa'ee yoo taaptaap koppii linkii sheer godhee jedhe hojii guddaadha waan ta'eef kanaaf ol kadhachuun hin barbaachisu jara keenya. Abdiin ofiif jedhee, an ofiif jedhee, Mubaarik ofiif jedhee yookaan Naawiin ofiif jedhanii yookaan Kiingi Kamaal ofiif jedhaniiti miti. Rabbii fi namummaadhaaf jedhaniiti obboleessa keenya kana waan dandeenyu bira dhaabbannu kan jedhamaa jiru waan ta'eef obboleewwan keenya sheer koppii linkii taaptaabii hin nuffinaa sheerii namootatti godhaa kan nufan kan hin dhumne haadhiisanu waan rabbi isiniif laaffise jalqaba akkaawuntii yoo ta'edha diggittiidhaan kan baname diggittiidhaan obboleettii keenya diggittiidha kan jalqabe tokkoffaa irratti 50,000 galmaa'ee jira tokko jedhamee jechuudha. Amma yoonaa kan sagantichaa baniinsa irratti jalqaba irratti waadaa seente isiidha. Hin galmeessina jechuudha. Qarshii tokkorraa kaasee hanga rabbiin isiniif laaffise jechuudha. Namootni diggittiidhaanis haa ta'u hanga humni keenya danda'u hin jettanu eegaluu dandeessu. Lammaffaa irratti nama eeggachaa jirra. Namoota qarshii 10,000 ol waadaa seenanu gastii keessa dhuftanii aananganan niyyadhaa jettanii asirraa buutu. Ustaaza du'aa nuuf godhu sheeka nuuf fida. Yeroo kaan bakka adda addaatti ni argamu. Adda eessa dhaqan? Abalu jedhee maqaan waamu isin ni beektu isaanis ni beeku. Baarakallahu fiikum. Jarri keenya taaptaabii itti muddaa jirtu galatoomaa ulfaadhaa. Ustaazota keenya nuuf fida. Yaa jarana ustaaza nuuf fida. Warra subhaanahu wa ta'ala halkan guutuu jedhaa bulu. Wallahi akka qodaa chaayinaa dabnee ho'ina. Rabbi ho'a kanallee nurraa kaasu. Sheekallee akka nu xiqqoo afaanitti darbinu hin barbaannu nuuf fidaa dafaati nuuf fidaa. Dafaa nuuf fidaa. Namni waa kennatu waa'ii barbaada. Rabbirraa waa barbaada. Tole waan isi ergera misen jaran Madina bagana kan nuti lakkoofsa saddeet barreeffannaan ol si galchine obboleessa keenya meeqa gargaartaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsi Madinaan jedhee qimami obsi Madinaa nama kan kee Madina dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ammu beedaf kuma furtama waada nangala inshallah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Madina. Galatomi Madina. La qabi Madina eenyuti gift. Madina Nasir. Madina Nasir. Madina Nasir. Kuma afurtam, Masya Allah. Arshii Itoophiyaa kuma afurtama. Rabbi dabalee siifa kennu fayyaa kee rabbi siifa eegu bakka ba'ee dachaa siifa deebi'u galatoomi obboleettii keenya. Amiin amiin. Kimami dubbat. Gadina buusaa akkamitti bu'ama? Modereetara naa kenni Abdii. Modereetara naa kenni akkan si gargaarutti modereetara naa kenni full modereetar yalla suraa. Abdii an dalagaa wanti waan ta'eef 10,000 naan galchaafi ganama. Masha Allah, abo Rabbi sifa. Masha Allah, obboleessa keenya qimamii gurbaa Rabbi ammas qimamii si haa godhu milkaahii maallaqni kee abarakatu balaa hamtuu Rabbi sirraa eegu jazakallah. Obboleessa keenya qimamii qarshii 10,000 galmoofteetta. Ayyesh. Akkaawuntii dafee naa win qopheessee ala dhufan tokkichaa iskiriinshotii godhattu Abdii weelkaam bagana gaan dhufti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ani kun ammoo beeda qarshii 20 nan galchaaf bu'uura ganama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masha Allah. Rabbi bakka ba'ee dachaa si galmeesse Abdii. Jazakallah obboleessa keenya. Hai rakkoon qabu inshallah. Kabajani. Abbaa Joobir. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Inshallah nisi riko kureshan nangal jaf ganam inshallah rabbi Allahu Akbar, Masha Allah. Jazakallah obboleessa keenya Abbaa Joobir. Rabbi qabeenya fuudhamee nuuni si bakka Habibi. Thank you. Jabaadhaa kan modereetoroon Moomina. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah.
Kone ginaawi akkaataa backgroundii godhachuun si mijatutti qopheeffatte ta'a. Viidiyoo banattee si guddisee naa screenshot godhatu namni. Qopheeffadheera irra galchuu kana Allahu aalami gamee dhaqee mukkoramee Qophaa'e ammasitti Waalaikum salam arre. obsaan tokko moominaa dubbadhu. Wayya abdiin hin dhaqaan dubbadha. Yalla dubbadhu. Inshallah ani illee obboleessa kiyyaaf kuma 8 ni jedha. Masha Allah borabbi si fakkeenya jirti. Mashallah obboleetti keenya jazakallah. Maamme galmeessaan ta'a. Kalas keessaan Galmeessaan jira kan hundaatu. Tole moominaa inni warri waadaa seentan obsi gifti warri waadaa seentan hin deemina akkaawuntii isinitti mul'isna daqiiqaa tokko booda inshaallah iskiriinshuutii godhattu moomina galatoomii arra dubbadhu maal arra. Okay, Abdi Mubarak dubbisu barbaadatu jalqaba. Mubarak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanyii koo obboleessa qaali rabbiin si haa fayyisu rabbiin si haa hafu. Inshallah adii namaatti miti tarabbiitiin kuma 50 ni galchaaf inshallah wiixata jechuudha. Mubee as garagali dubbadhu obboleessa keenya mubee nu dhagaa jira mubeen. Mubee billaa aleekum ta'an achi haasaa dhiisaa qoyaan tokko. Abusuuri achi irraa si kaasa dhimma biraa abusuuri irra si kaa achitti fixaa dhimma isaa dhimma biraa. Atamma sa'aatii kanaaf as garagalii nu faana haasa'e. Kuma 50 obboleetti rabbi siifa kennu rabbi sirraa haa jaalatu wallahi. Akkaawuntii daqiiqaa tokko dafi kaati naawu. Na akka irra galchuun beeku ani qoy achi taa'ee eenyutti ni erga laata yaa rabbi. Maameetti ergi. Taayirootti ergi taayiroon hin beekaas caala. Maqaan isii eenyuun obboleettiin keenya amma kuma 50 waadaa seente yeroo tokko. Maqaan isii eenyu? Raha Amin yookaan Urjii Amin. Jala jira. Raha Amin hayyee rahaa keenya galatoomi mubee si eebbisaa jirti qarshii kuma 50 si. Isa dubbisuu barbaade duraan. Ni nagaa abdii. Eessa jirta bilbila kee naa kennuu dandeessaa dhiifama. Dubaay jira. Ni kenna. Lakkoofsa keenyatti mimee waatsaappiidhaan si erga. Maammee qabi. Xaayiroodha ergeera maammee bakka kiyya xaayiroon ol balee agarsiisa. Okay. Duwwaa 542. Maammee. Lakkoofsa bilbila irratti lakkoofsa piraayiveetii miidiyaa irratti hin gaafatina sirrii miti dhiifama waliin. Okay. Okay, abdii koo follow David. Okay, barreessi follow deebi'uu baatu miseejiin hin gala rakkoon qabu galatoomi. Kuma 50 galmeessiteetta. Itti fufi maammee. Okay, jalaa gabboo akalan. Ayyee. Abdi angkawanti sirriitti mul'isa angkawanti waa mul'isaa jiru naawu angkawanti ergee yoo hin anna mul'isa. Kanaaf ergeera kun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taayir meerra koy. Waalaikum salaam warahmatullah. Weena. Meerra jirtu boo. Okay, taayir waan tokko shit. Naawi nurraa gadi bu'i yookiin dhaqii mana cufsiisati hojii hojjedhu. Waalaikum salaam warahmatullah. Al tokko nu obsi, al tokko hundumti keessan nu obsa, al tokko taayir dafiga. Taayiroo. Jalqaba ulee sanatti buute effekti si jettutti buute. Effektii keessa dhayitee mallattoo suuraa tuqxaa wanticha irra kaa'attaa sana booda mul'atan nu ulee sana tuqilaa inheensi si jettu. Ijoo. Kawanti maxxansaa ani ammas dabalata kuma 15 galchaa fideen borsaa kana faaturaa mul'isa. Maqaa kee nutti wayye sagalee koo jiru jira maqaan kee hoo maqaa kee Ahmad Rashaad jedhe Ahmad Rashaad jedhi qabi maamme